Yooyaa har'a mata duree waa'ee electrochemistry kan laallu jechuudha. Ta'a unit 2 irratti what does mean electrochemistry kan jedhu tokkoon laalla jechuudha. Hanga danda'ame takkatti saniifuu hordofaa naaf irraa teenya jechuudha. Electrochemistry jechuun maal jechuudha? Karaa biraatiin amma electrochemistry asumatti normaalii gaafa jechuudha. Waa'ee electricity plus chemistry jechuudha. Waa'ee chemistry electricity irratti qabu jechuudha. Ogaa shortly ogaa karaa gabaabaadhaan hiikkatan jechuudha. Unit outcomes warroota unit tana keessaa dhufan. After completing this unit, you will be able to describe the fundamental concepts related to oxidation, reaction kayu tokkoon beekuu qabdan jira. Explains the application of redox reaction in production of new substance and of energy kayu agarsiisuu qabdan jechuudha. Explain bifa adda ta'een demonstrate godhuu qabdan. Akkasumallee agarsiisa maaliiti an understanding of fundamental concept related to interconversion of chemical and electrical energy. Maal jedhee amma electrochemistry akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaalaa turre jechuudha. Waa'ee maaliiti electricity dha eenyuun maaliin qabu chemistry dha bifa keemikaalaa ta'een jechuudha. Akkuma maqaan isaa ibsu jechuudha. Electricity or electrical or chemistry or chemical kennuun jechuudha. Achirratti qabu jechuudha. Wanni hamma inni hayroo inni electricity yookaan electricaliin laafi keemikaalaa ta'een chemistry jechuudha. Bifa keemikaalaa ta'een chemistry'n keemikaalaa ta'een gawaa'ee keemikaalaa gizeettan chemistry keessatti keemikaalli beekamu akkuma beektan electricalii ammoo electricalii kan isin physicalii isn't it akkasimi internal osoo hin ta'in external isaa physicalii dha jechuudha. Kanaas tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Gadi fageenyaan jechuudha. Waa'ee electrochemistry dha jechuudha. Waa'ee spontaneous and non-spontaneous kayyuu tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Distinguish between a metallic conduction and electrolytic conduction. Why a metallic conduction oga nuga or dabarsu weighty akanya mama metallic jechuudha. Why electricity dabarsu metallic amma dabarsu electricity ni akkasumatti illee dabarsu ho'aati metallic jechuudha. Electrolyte oga numo keemikaalaa ta'e electrolyte oga keemikaalaa ta'edha. Electrolytiin waan isiin taate tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Unity kana gama keessatti jechuudha. Okay, addaan baasanii beekuu qabdan jaasanii identify and describe the functioning of component of electricity and galvanic cell. Waa'ee electrolytikii fi galvanic cellidha. Namoota qoratees akkamitti akka hojjechaa turanis jechuudha. Tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Waa'ee Daniel cell fa'a. Galvanic cell yeroo takka Daniel cell jedhanii yaaman isaa Daniel nama jedhamu qoratee jechuudha. Distinguish difference between electrolytic and galvanic cell kayyuu ammallee addaan baasuu qabdan jira. Apply Faraday's law to solve problem associated with electrolyte experiment. Electrolyte experiment Faraday's law kayyuu tokkoon addaan baasuu qabdan jechuudha. Agarsiisuu qabdan illee hojiidhaan. Measure through experimentation the mass of metal deposited by electroplating. When is electroplating yookaan sibiila tokko sibiila isa biraatiin haguuguudhaaf yaalu jechuudha. Kunis waa'ee electroplating tokkoon kan bal'inaan jiru asirratti figuratively external jechuudha. Hanga tokko kaasuudhaaf yaaluu fi maali is very important jedhatu nama toopikii egaa unit tanafettan kana beektan taanaan qormaata kamiifillee jechuudha. Qormaata biyyoolessaa bara 2016 isiniif dhalaa deemuufis ta'e fuuldura dhufuufis ta'e jechuudha. Any exam
prepare kataataniif jechuudha. Hakutaa keessattis haa ta'u kana xumurtan eegatanii xumurtan kana bifa clearly ifa ta'een jechuudha. With no doubtidhaan clearly legible ta'een barreessanii yoo dhaleessitan ta'e jechuudha. Wantoota inni isaan si gaafatan kun paradise loo'in akkana gaafatanii haala leessitan ta'e addatti hubattanii jirtan jechuudha. Saniif qormaata kamiif illee qophoftanii jettan ta'uu haa ittiin beektan ta'uu jechuudha. Bifa saniin akka hubattanii saniif hime jechuudha. Compare copper from copper to sulfate kayoonna kana jechuun waa'ee electroplate dhagaa bal'inaan kan laallu yaa ta'a jechuu gama keessatti gaafachuu seenu. Apply paradise laws to relate the mass of metal deposited to the amount of charge passed. Ka jau tokkoon kan laallu ta'a. Predict spontaneity of redox reaction overall cell potential by studying a table of half cell reduction potential. Kunis by studying half cell reduction potential kayo kanas tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Saniif waan isin rakkisuun qabu jechuudha. Spontaneity predict godhi. Spontaneity jechuun wanta jalqaba malee search of energy barbaade dhuma isatti energy continuous gochisan continuous godhuudhaaf itti fufuudhaaf energy barbaachifne jechuudha. Yeroo jalqabaa qofa barbaaddi at that moment jechuudha. Yeroo sanitti energy yeroo jalqabaati barbaaddi sanboota at the moment itti sanboota eegaa search of time it's need energy to continue its action. It doesn't need energy kayo. Why spontaneity? Kun spontaneous kan wanta jalqaba qofatti energy barbaade sanboota hin barbaanne. Fakkeenyaaf amma fakkeenya jechuudha. Isii amma fakkeenyaaf gaararraa jechuudha. Gaararraa dhagaa gakkaasu borursuu jennu amma dhagaa gaararraa gakkaasuun spontaneous. Jalqaba gaararraa gakkaasu qoftiin achitti qofa energy barbaada. Garuu gaara san lufee darbuudhaaf jechuudha. Gaara sana irraa bororee bu'uudhaaf iddoo lafatti jechuudha. Lafa diriiraa ta'etti bu'uudhaaf energy isa barbaachisu jechuudha. Jalqabaa san qofa barbaachisa. Akkana spontaneous jedhanii akkasuma fakkeenya biraatis waa'ee bulbulaatiif fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma bishaan keessatti bulbula jechuudha. Sukkaara ta'uu soogidda ta'uu gaafa naqxan jechuudha. Yeroo isaa itti bulbulu sammuutu wal irra tura malee spontaneous garuu jalqaba irratti bishaanii fi soogidda ta'uu sukkaara isaa walitti naquun maali sort of time energy barbaada jechuudha. Energy barbaaduun kun nuti immoo fakkeenyaaf energy fayyadamnee ta'aa walitti naqnu jechuudha. Sanii nyaata irraa fudhannee energy nyaata nuuqan sanirraa energy anisa keenya jechuudha. Fayyadamne jalqaba sanii qofa barbaada malee continuous amma fakkeenyaaf waan san bulbuluudhaaf isan barbaachisu jechuudha. Maaliif jenna yeroodhaaf turmaataa qabaatu malee ni bulbula jechuudha. Bishaan san soogidda yoo ta'u sukkaara isaa ta'u akkasitti bifa sanii jechuudha. Spontaneous non spontaneous yookaan fakkeenyaaf amma gaara kan jennu kana dhagaa gaararraa borursuu gaafa jennu fakkeenyaaf amma tulluurraa jechuudha. Gaara wayii yookaan tulluu dheertuurraa gaafa bororsitu gallakkistu jechuudha. Jalqaba tulluu kun gubbaarraa jechuudha. Gaafa bororsitu hanga lafa diriirarra buutti dhagaa keessan ni borora jechuudha. Energy barbaadu jalqaba qofarra barbaade garuu immoo dhagaa san fuutee ol deebisuudhaaf bakka irraa bororee dhufe sanatti ol deebisuudhaaf energy barbaade jechuudha. Hanga achi ga'utti hanga bakka irraa fuute yookaan uummataa gaaraa san gubbaa ga'utti energy isa barbaada jechuudha. Saniifuu it is short time need energy and to continue that action and although need energy eenyu non spontaneous jennaan takkanaa ta bororee gabbuu san jechuudha. Gaararraa bororee gabbuu dhagaa san ol deebisuun hanga gaara san gubbatti deebistu ol deebistee gallakkisuu ta'e sanboota hin deebi'u jechuudha. Saniifuu akkasisan energy barbaade jechuudha. Hanga continuous itti fufiinsa hanga jechuudha. Energy addaan hin cinne barbaade bakka sanitti deebi'uu qaba jechuudha. Kakaisan non spontaneous jedhanii kanas bal'inaan kan laallu ta'a jechuudha. Saniifuu irra gatanaa barattoota let us continue. Determine electromotive force of electrochemical cell experimental or from given data. Explain the application of electrochemistry in our daily lives and in industry kayo tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Explain corrosion as an electrochemical process and describe corrosion inhibiting techniques, painting, galvanizing, cathodic
cathodic protection ka jiru. Kunis waa'ee eegumsaati. Fakkeenyaaf ayiranii fakkeenyaaf ala bulu jechuudha. Oksijiinii fi wanni gaafa argatu jechuudha. Gaafa jiidha argatu ni daanda'a jechuudha. Saniifuu akka hin daandofneef elektiroopileetiin godhan. Isa sana akka hin daandofne sibiila hin daandofne sibiilota hin daandofneen haguugan jechuudha. Maloota isaan ittiin haguuganii teknikii isaanii jechuudha. Kan tokkoon ilaallu ta'a jechuudha. Toopikii itti aanu keessatti jechuudha. Okay, oxidation reaction jedha. Oxidation reduction reaction. After completing this sub-unit, muraa unity tanaa jechuudha 2.1 tana gaafa xumurtan booda maal jechuudha kana beekuu qabdan. Redox reaction transfer change in oxidation number, define reduction term of electric transfer, and change oxidation number. Describe the oxidation reduction agents, although identify species that are oxidized and reduced in a given redox reaction, and determine oxidation and reduction agents. Tokkoon halallu ta'a jechuudha. Okay. 2.1.1 oxidation irraa kaafna. Okay. When do we say a substance is oxidized? Yoomi gaafa substances and oxidized ta'ee jira jennu yoomi akkas jechuu dandeenya. The term oxidation was originally isaadha jechuun jalqabni isaadha defined in terms of the adding of oxygen to a compound. Oxidation kun jalqabni isaa uumamni isaa jechuudha. Jalqabni isaadha. Akka kamitti jechuudha. Akka kamitti fudhatama oksijiinii tokko karaa compoundiidhaan walitti godhuudha. Oksijiinii compoundii walitti godhuudha. Oksijiiniidha wajjin jechuun wanta tokko oksijiinii wajjin wal nyaachisuu yaada of keessaa qaba. Waa'ee baraatu malee nama itti yaarraya. It has broadly meaning hiika hedduu dheeraa bal'aa ta'e qaba jechuudha. That include reaction involving not only oxygen jechuudha. Oxygen qofa hin hammatin jechuudha. Akkasitti hiika birallee qabaatee dhufee ta'a jechuudha har'aan tana. Yeroo ammaa tana akkuma yeroo jijjiiramaa deemtu qorattoonnis akkasuma yeroodhaan argachaa deemanii wanta duraan argame sanarratti bu'uura godhatanii irraa kaanii jechuudha. Addatti ol guddisuudhaaf jechuudha. Kan qoratan waan ta'eef guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Bara baraan itti haara'umaa deemu jechuudha. Yoo danda'ame jiraate jechuudha. Kan kaa'uuf ta'e qorannoon isaanii ila irratti illee jechuudha. Qorannoo irra jirti. Oxidation what does it mean and although reduction is what does it mean. Hajoo sanatti tokkoon bara baraan itti wal darbanii lufaa deemu jechuudha. Dhalootatti. In this case, oxidation is a process in which atom or element loses electron and therefore increase its oxidation number. Maal jedhaa asirratti amma yeroo ammaa tana jechuudha. Hiikkaan isaa duraan oksijiinii wantoota biraa wajjin compoundii wajjin walitti naquudha jennee walitti ta'u. Amma immoo guyyaa har'aa jechuudha hanga har'atti jechuudha. Qorannoon amma har'a bira geette jechuudha fuuldura jedhamuu danda'a waan ta'eef. In this case, oxidation is a process adeemsa maaliiti atomii yookaan elementiin tokko lose electronii godhu. Electronii hatti gallakkisuu jechuudha. Akkasumatti illee saniif electronii san gallakkisee jechuudha. Egaa electronii san gallakkisee fuu oxidation numberiin isaa ol guddataa. Oxidation numberiin isaa ol guddataa. Okay, reduction bira dhufna. Oxidation sanuma jechuudha hiikkaan isaa yeroo ammaa. Internally gaafa keessa seennu gaafa keenyaan hojjennu ifa addatti dhiisanii ta'a jechuudha. Saniifuu irra katanaa yoo mallee hubachuu baatan qata sirriitini. Saniifuu irra katanaa barattoota 2.1.2 irratti barajaa reduction. When do we say substance? A substance is reduced. Substances are reduced yoom jenna. Gaafii jalqabaa asitti kaasuudhaaf yaala ture jechuudha. Oxidation kan jennuun qaamni jechuudha gaafa elektiroonii yookaan atomiin san lose electron godhe jechuudha. When element or atom is lose its electron jennee deefnee jechuudha. We call it that substance is oxidized jennee amne jechuudha. Na hubattanii? When we say substance is oxidized, oxidized gaafa ta'u maal jechuudha? When element or atom is lose its
or give up, it is what? It is electron. And the increase, although increase, it is oxidation number jechuu dandeessan. Shortly garuu oxide substance is oxidized when electron when element or atom is lose its electron, or when atom or element gives up or leaves jettanii isin dandeessanii qonna hiikaa sasseemii qabaachisaati. Give up it is electron and increase it is oxidation number jechuudha. Maal oxidation number kayyuu maal jechuudha qatee increase akkamii godhe kayyuu tokkoon kan laallu taasanii fuula katina barattoota. Kun ammoo gaafa fudhatee ifirrisee jechuudha. When substance or element is accepted or received the electron and although decrease it is oxidation number ida jechuudha. Inni akkasi. Kana can oxidation occurs without reduction and vice versa. The term reduction was originally reduction originally used to describe the production of metal from an ore. Unis baraham metal or okay, it has been modified in modified through time to include other reaction therefore reduction is a process in which an atom gains an electron and therefore decrease its oxidation number. Gain or accept or receive gain receive, accept the electron and also sanifu therefore and therefore and sanifu therefore decrease its oxidation number. Oxidation number consider the following example. Consider in the above reaction magnesium plus hydrochloric acid magnesium chloride plus H2 amma fakkeenyaaf asitti magnesium any number seerota jira seerota precondition jechuudha. Gaafa elementiin normally jiru jechuudha. Elementiin tokko oftiin gaafa jiraatu wanni isaa oxidation number isaa 0 always dha. Kun seerota jira seerota sanis tokko kan laallu ta'a jechuudha. Igas kitaaba kanarraas ni jira jedhee nabtadha. Seerota jira jechuudha. Hydrogenis gaafa meetaalii wajjin jiruu fi gaafa nan meetaalii wajjin jiru adda ta'e jechuudha. Wanni isaadha jechuudha. Oxidation number isaa adda ta'e jechuudha. Kanas tokko laallata oxide waa'ee oxygenitis akkasa tokkoon kan laallu taasaniif waan isirraa keessatti kan qabu jechuudha. Amma kun asitti 0 dha jechuudha. Elementii fadillee 0 inni hore elementii fi moleculiin jechuudha. Elementii normally elementii dha kun ammoo moleculii mire alamatee jechuudha. Lama haadhee kunis akkuma maalitti wanni isaa 0 dha jechuudha. Oxidation number isaa 0 dha. Kanaaf kana gaafa walitti daballu asitti oxygeniin chlorine jechuudha. Hydrogenin asitti takka qaba jechuudha. Oxidation isaa takka qaba jechuudha. Chlorine convectant minus 1 dha jechuudha. Samboota gaafa walitti dabalu magnesium chloride dha ta'a. Samboota plus H2 dha. Samboota jechuudha. Asitti fakkeenyaaf amma kamtu hidhee kamtu hir'isee asitti kun amma oxidation number isaa takka ture. Hydrogenin gaafa product keessa dhufu garuu maali 0 ta'e jechuudha. Kanaafuu asii fi asitti maali jechuudha. Ni deeman irrate. Ni irrate oxidation number isaa ni irrate.